Rakkoon kun ragee. Walumaa galatti qarqaramaa jechuudha. Okay, ani illee qarshii 5,000 amman galchaa inshallah. Amma dabarsa. Akkaawuntii qabattee? Na hima akkaawuntii amma dabarsaa. Akkaawuntii as jala haa akkaawuntii namni hundi barreessina biyyaans biiftuu mee namni kun sirriidha akkaawuntii yaada akkaawuntii keessan hin barreeffatan as jalatti. Yeroo tokkoof ati backgroundii nuukaa screenshot irraa godhanna. Aan TikTokiin na darbaa bara akkasitti na darba TikTokiin ammoo na darba akkatti si galee. Laal anaas jala godha obsee jimmaa liiteetti tuna jala qabadhu. Okay, shin qabadhaa koy. Kunoo kana ka jala kana 98 kana. Kunoo anuma sirratti godhe sirratti meeshin godhe laali. Okay, koy laalash. Harumti 98 kana. Dhumti 98 Mustafaa Sufiyaan Muhammad yoo maqaa asii baasu. Okay. Meeqa niyyatte micho? 5,000 dabarsaa. Thank you galatuma mee warri niyyachuu barbaadda warri 5,000 olii tokko barreeffadha isinaa galchani namni amma dabarsuu barbaaddu hunjoo sun ta'in beellama sun ta'in maaliifi fayyaa eenyu irraa hin geettiin beektanii asii makkana god warra mobile banking qabu amma dabarsuu fi danda'u ammaaf ammatti mobile banking yoo ammas wallahi sa'aati bade malee yoo tajaajila nama shanii uduu fite qarqaaruu danda'a banking qabdan warri mobile banking qabdan still akka kaleessa illee qarshii guuree turre yoo yaadatanii miti akkasi ammallee qarshii 200 raayis 3 raayis waan dandeessan asuma jala taati wanti godhaa galcha. Namni fayyaa ofitti beektu. Waa hundi caala fayyaa qabaachuun gaariidha wallaahi. Faayizawii namni gaafa fayyaa qabu addunyaa Islam makiinaa qabaadhe, Islam mana qabaadhe, Islam maal qabaadhe jaa. Gaafa fayyaa dhabde immoo wanta akkasitti mul'atu fayyaa malee jechuudha. Isin galee maaliif jennaan isinii gala namni fayyaa isaa jechuun fayyaan waan guddaadha jechuudha. Alhamdulillah jechaa waan dandeessan qarqaaraan ishee. Taqaasin kun 12 dhuftee. Kiyyatu si dhufee warri michoo antanii seentan mee maayikii banadhaati dubbadha. Saafi jira qoy networking rakkisaa jira. Warri seentan muyti haafadhaati dubbadhaa haa. Lammi. Adam. Ayyee kabajamtoota keenya gad bu'aa haa. Ogeessummaaf nama ol galchaa hin jirru. Kabbu akkasitti. Rabbiin isin hin dhiisu garuu wanta maallaqa osoo hin galchiin akka nama galchuu yaadu ni galchine jettanii seenuu keessan kijibuun keessan Rabbii biratti gaarii miti ishee uummata. Alaa raafeen. Rakkoon hin jiru waa'ee. Qabu michoo akkasuma didee seenaa hin galchitaa rakkoon qabu gaabu warri seentan firoo dubbadhu mee maayikii banadha. Asiim galatu. Gargaara yaa'u namni hundinuu beeytani gaafa biyyaa baanu hundinuu waa wayiin argannaan dalagannaan milkoomnannee biyyaa baana malee namni tun naggalti jedhee beekee itti yaadee biyyaa ba'u hin jiru dhugaa rabbii. Fayyaan dhibee daanyaa rabbiiti olii gad dhufa nama motorri bare nu hundaayyuu motora rabbiitu harkaa qaba bare boru ganama nurra dhaamsuu danda'a waan ta'eef wallaahi mucaa kana gargaaraani. Lameen kun nama akkanaa kana yoo gargaarti atillee boru yoo wanti wayisitti dhalatee rakkatte yaa rabbii kee kaleessa rakkataa kan kee nama rakkateeru nama karaa rakkuufeeru ol qabeen jiru itti barkanumatu galata sii ta'a. Lameen kun birrii nurraa baatu kun birrii xiqqoodhaan nu biratti guddoo fakkaachuu dandeessi yookiin xiqqoo ta'uu dandeessi. Isa bira yoo walirra buute isa fayyaduu dandeessi itti gammaduu danda'a jechuudha. Kanaaf namni isaaf dhaabbatte namni mucaa kan argitanii isin garaa isin nyaatu ana mana garee reefuma osuma tiktokii yoo seenu Onum live-in maakii shiituun narra join ta'e yoo laalu koo qaasimillee haasaa jira baqa yaa waan qabdurraa yoo gargaarsi homaa miti jechuudha. Kanaaf namni qabden namni mobile banking illee hin qabne akkaawuntii isaa qabadhaati ganama galchaa fi maakii shii irratti ergaa namni hundinuu gargaaraani please haa gargaaramu namni kun rakkoon qabu yoo gargaarame nama ta'eeti yoo inni gammade atillee gammadaa taata jechuudha wallaahi.
Innaa kanaaf namni gargaaruu barbaadan kootaa seenaatii namni moobaayil baankii qabdan namni ammaan tana sa'aatii ammaatti isa gammachiisuu dandeessan kootaa gammachiisan jenna kabajaa waliin. Duraayyuu oma guddaa hojjetaa turte nama guddaa nama baay'ee gargaaraa turtan ammallee gargaaraa ni dhugaa. Biro warri seentan gaa dubbadha. Ayee galatoonni. Biro. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Didaa jira ansii dabarsaa naa dabarsi ana ansii dabarsaa Qaasim naa didaa jira nama balma kinki Qaasim Akkamitti dabarsaaf duba? Kuma shaniimi? kuma shanii naa dabarsan sii dabarsaa sirriitti. Okay. Yaala si dabarsash. Naa dabarsa kan kee waan seef ta'eeru naa dabarsan sii dabarsa. Okay. Hayyee namni biraa gaayis yaa uummata maaluma hijibtan. Hijibni maaluma akkanatti gubbee hijibtan boo uummata. Hin hijibinaa waan hin galchine pooliseen na. Lammi galchime. Lammi Ismail keewwan. Inti nama qarqaaruun ila nama qarqaaruun booyanii yookaan ammoo abbichi rakkate booyee mimmaan buusee yookaan ammoo dhufanii quraana yookaan ammoo waan biraa isin himanii fi miti. Nama rakkate amma namni kun qaama qabu argaa jirtan lutti isaa tokko irra hin jiru. Nama deemee fiigee hojii humnaa dalagatee jiraatu miti. Sinii galaaraa miti. Waan tokko wanti ilmaanti afaanii buufataa oolu jennaan. Okay. Kanaaf warri qarqaaruu barbaadan tokkollee ka barreeffattee ol seente uumaa amma nuti hundi asirra jirru atis ka biyya ormaa jirtu ka mana madaami keessa jirtu fayyaa rabbi sii kenninaan boruu fayyaan koo akkami akka dhufu beekalee nama akka nuti namni baaraan deemee sumaalee gammoojjii keessa ba'ee eessa dhaqee bakka sanitti lukofii dhabee deebi'e isinii galee innaa kana waan ta'eef isin hundinuyyuu tokkoon keessan haadha keessan bira hin jirtan abbaa keessan bira hin jirtan lammii keessan bira hin jirtan kun bakka baqaa kun bakka dadagaa kun bakka akkasii jirtan fayyaa keessa ofirra beekaa nama kan akka qarqaarru waan xiqqoodha wanti inni qabate ati guddatuu 50 60 70 tan olirra buufneetiin biraa baanaa isiillee teessaan bulchina dafa warri seentan waa dubbadha. Lammi. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi. Ibirriin qaba ibirris barreessuu fira. Nama rakkate beekta kun waan duraan irraa ka'eeti miti nama gargaara. Hayyaa makara yaa obboleessoo nama hedduu as jala jira waan ta'eef haasawaa yoo deemne namni ni ba'a. Nama 1,200 ture kutaan kunuunaa haasawaan jaalatu manni tiktaakii kun yaa bodhi kamashi. Jechi kiyya bariiti qarshii dhibbita kammaan tana dhibbata kanan gargaara jeetiin yaadee jira. Inni garuu tunis qarshiin beekta sadagaan xiqqoo fi guddoon qabdu jechuu barbaadeetiin. Dhugaa keeti. Egaa tama qaban irraa kana tan jeetiin. Sanumaaf nutillee barataadha. Ayyee. Bakka galchaa akkaawuntii fudhadhuti. Ayyee man galchaa makisha. Rabbi siyaafannaa yoo bilisi. Hayi guys this hintan laal. Haasawaan dheereessinaati. Qarqaasaatuma wanni jaa. Waan dandeessan godhaati gabbu'a. Rabbi irraa harkattan silaa. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكية أكم نجا جماعة مرتك يا سنو؟ نجا والله الحمد لله. نرتو بقى جراتني ربي نسنا غرغارو غرغار سكي سنمو ربي ناتو Qaasim inda barsiiseera manaafide haa dabarsu Seenii bakka dabarse. Malaas bakka kan keenaa ergansii dabarsa. Okay. Dhagaan jiru wallahi. Waliin dhageenyu maaliif akkati walii galuu dinnee jira bakka akka sabatti.
dubbadhu. Makisha amma barri osoo taa'utti jirru rafuudhaaf osoo deemu jirru taariq fa'aa muftii hojii jirra amma birrii diqqoo hin iyyanna jennee birri makuma takkaa wahii walitti qabnee isin erguudhaaf taa'u jirra rabbiin isin haa gargaaru warra gargaare Amiin. rabbi isin haa gargaaru ilaa wayita waa kennatan namni tokko birrii 100 takka kenna yoo jedhe waadaa rabbii ofirra fuudhee jira dhagayaa warri tiktok jaalattanii jibbitanii birrii 100 takka nama kanaa dabarsa jennaan afaan isaatii baanaan deeyinii rabbii isaa qaata ofirra fuudhe waan irraa nafne kanaafuu namni miidhamuudhaa fi dhukkubsachuun numan taane dargaggeessarraa ammoo hin taatu. Dargaggeessarraa hin taatu. Namni kun olii gad deemee kadhachaa hin jiru rakkoo isaa argutti jirra. Reefirraa asumatti isin hordofuu jirra warra kenne rabbiin haa kennu. Rabbi isin bira haa dhaabatu. Harki keessan barakaa haa godhattu. Kiisni teessan barakaa kaaznaan teessan barakaa haa godhattu isinii rabbiitiini. Gargaaraadhaa waan guddoon qabannee qarshii 50 maal jettaa jirtanii maaki? Qarshii meeqa jechaa jirtan? 50. 50 qofaa? Abboo yaa Rabbi. Mustafa Sefiyan Muhammadiiti Maakush. Yaa Rabbi nu bilcheessi yaa Rabbal Aalamiin. Qarshii 50 daqiiqaa 30 keessatti yoo argate jira. dhugumaan Ani si dabarseera jechuudha. 500 ammallee si dabarsuun. daqiiqaa 20 keessatti 50 yoo argatin nuti dhugumaan waliin qabne jechuudha. Aboo Rabbi isin bira haa dhaabatu. Bismillaahi Rabbi isin bira haa dhaabatu. Rabbiin harki keessan barakaa haa godhattu. Garaan keessan Bukaarii haa baatu izni Rabbiitiin. Yaa ijoollee dhiiraa yaa ijoollee